wallahi cinqaa isin cinqamaa jirtan akkasumas waliin cinqamaa jirra bakka hundatti Oromoon hundi jechuudha. Ilmi Oromoo marti si waliin cinqamaa jira. Akkuma jedhan san sababa haa ta'uu balaa nama tokkorraa ka'etu uummata mara rakkisa. Akkuma sirriidha kun. Rakkoon nama tokkoon jalqabde uummata walgeetti garuu uummata keenyaa mika nama ajjeese akka jedhamutti masriidha akka oduu dhageenyetti jechuudha. Poolisaa balleesse ijoollee teennanatti hin fakkaatu garuu waa baay'eetu garaa nu gubaa jira jiran. Oromoon har'aa ati nama hin qabdu amanii kana. Amanaa warri qaqarraatiitiin amaniin amanaa nama hin qabdan isin. Nama Oromoo dubbatu takkallee hin jiru osoo akka ilmaan Oromoo har'a akkanatti daa'imman irraa guuranii ana maaltu na dhagame beektanii daa'ima tokko agartanii inta isoobii mucaa daa'ima abbaa fi haadha irraa qabanii yaa subhaanallah bar mucaa daa'ima abbaa fi haadha irraa qabanii ummanni keenya biyya sanitti horee jira. Akkuma Shimallis Abdiisaa jedhe namni keenan rafu jedhe Shimallis ummanni keenan ciisu ima taffisaa guyyarraa homa fida jedhe dhugaa rabbiiti biyya abbaa keessallee jiraannee biyya jiraannee ima taffisa namni keenya baay'ee gaarii gootan bakka taffisa yoo isinillee waa taatan ilmoon teessanillee taatu isinirraa haftu dhugaa rabbiiti kun maaliifi mee har'a nama meeqatu daa'imman isaa irraa qabame nama meeqatu ijoollee meeqatu sabiyyee harkatti qabatee namni yaa akii subhaanallah kuni jiruu miti jiran aboo warri Su'udii keessa jirtan rabbi rahmata isinii haa godhu wallaahi rabbi rahmata isinii haa godhu hin fuudhinaa isiniin jechuufillee fuudha malee jiraachuu hin dandeessa. Daa'iman dhalchinaa jechuufillee maaliif fuutarre? Namni yoo niitii fuudhe dirqama ilmoollee dhalchuun ana barna dhagayama. Namni yoo niitii fuudhe ilmoollee inuma dhalcha. Shari'aan rabbiillee dhalaa rabbitu guddisaa daa'ima keessa rabbitu sitti nyaata. Akkanuma jettiimi shari'aan. Akkanuma jetti bar. Sheekolee wayita ta'uu godhan akkanuma jedhe. Amma rakkoo Su'udii kana keessatti amma namni ilmoo gatee dheessaa jira bar. Su'udii keessatti amma wannan jiru kun sobaa isinif fakkaata. Ijoolleen ilmoo ofii gattee dheessaa jirti. Osoo har'a ilmaan Abaashaa ijoollee Amaaraa taate miidiyaan Itoophiyaa faanaa borkaastii maarriyyoon wanti hundi dubbate balaan buute ijoollee teennarraa qabaan dhaabate. Ka qabame qaata furmaata argate. Oromoo nama hin qabdu amani. Amanaa nuti iyyinee boonnee gubannee u'uu jennee akka nama maraataa uffata baafannee qullaa deemuu malee homaa nuu nafne. Homa takkaa nuu nafne. An dhugaa isinitti maa. Maaliifi uf laalime mee sadarkaa har'a jirtanitti uf laala ijoolleen teenna abbaan ilmarraa qabame haati ilmarraa qabamtee ilma isaanii fuutee faranjiin makiinarra keettee ittiin taphatte jechuudha. Ijoollee daa'ima bar ilmaan Oromoo daa'ima abbaa irraa qaban kararra dhaabanii ati Itoophiyaadhaa jedhanii ol fuudhee daa'imni maal beeka itti kolfa. Kun ammoo daa'ima ofii akkana hammatee waliin kun jardalii keessa seentanii kun bakka itti hoolaa qallabdan. Hoolaa itti midhaan naqxan bakka hoolaa itti bishaan obaaftan ufi gaggalabbattanii tallaajaa seentanii saanduqa isin hin seenintu jira yaa ijoollee Su'uudii Arabiyaa saanduquma isin hin seenintu jira jiru addunyaa kanarratti ummata akkana cinqaa argee hin beeku rabbiin rahmata isinii haa godhu jarana dalagachuu biyya baatan namni marti siyaasaaf biyyaan baane siyaasallee yoo taate keessa hin jirtan isin siyaasarraa bilisa akkuma kaleessa ifaa jechuu biyya baatan dalagattanii abbaa keessan haadha keessan maatii keessan hundaaf birrii ergitanii abboota keessan kakalee hiyyummaa qaban mana itti bittanii abbaa qabeenyaa gootanii akka inni nama ta'ee mataa ol qabatee deemu ilma kiyya Su'udii jira jedhee riyaala itti achi erga abbaan kee boonee jiraataa ture har'a maaf sagalee siin taane abbaan kee maaliif sagalee hin taaneef ijoollee tanatu nama isin godhe ijoollee tanatu abbaa qorqoorroo si godhe ijoollee tanatu citarraa si baase ijoollee tanatu kabajaa sitti hore har'a maa gadi baataniitiin Abiyyi deeggaraa miti. Abiyyi jibbaa isiniin jedhan jirru. Deeggaraa Abiyyi keessan. Garuu maaliif gadi baatanii ilmaan teena nuu galchi? Ijoollee teessan daa'imman qabattee makiinaan kararra dhaabatu. Daa'imman teena faranjii uummanni Arabaa guurate ijoollee teena jechuudha. Barbara amma ijoollee meeqa fudhataa jirti Arabni? Ilmaan Oromoo meeqatti fayyadamaa jirti? Fuudhanii bar guddifachuu jiranii. Quba qabdanii isin amma mee daa'imman kararra dhaabanii ati Itoophiyaadhaa jedhanii daa'ima abbaa irraa hidhan. Olii gaxa oofan karar eeshi maal godha abbaan quba qaba ta'ufiiti yaa rabbi cina baas jaran miidiyaan Oromoo jaran rabbii keessanii jedha qottoonfadhaa iyyaa waa'ee ijoollee Su'uudii Arabiyaa OMN dabalatee miidiyaaleen Oromoo ummanni keenna karaa kamiinuu qottoonfadhaa ijoollee kana iyya ummanni keenna qabaan guyyaa 3-4 kana keessatti kaate ummata lafarraa machal gootee jirti. Ana wanni na gaddisiisu ka ummata dhiiraa azaabii nama jaartiin qabne rakkoon qabu nama jaartii qabus ka ammoo osoo ilmoon dhalin niitii
Dargaggeessa wandalaaxee normaalii rakkoo takka illee hin qabu. Yoo ilmoo hin qabaanne wanni si rakkisu hin jiru. Dubartii ulfaa, dubartii daa'ima qabdu, dubartii dhaltee ilmoo ishii irraa qabamte, abbaa ilmoo dhalee ilmoo irraa qabame. Jarana kanatu nama dhagayama. Kanatu nu yaaddesse. Ani wanni na dhagahamu guutuun ijoollee abboota keessanirraa haqan qabdaniise. Maaliif dhaqaatuma hin baasima Su'udiititti nu iyyaa jettan? Abboota keenyatti nu iyyaa maan jenne yaa ijoollee Oromoo. Yaa ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa jirtan. Guyyaa takka abboota keessanii waa gootanii hin beeytanii. Guyyama takka riyaaluma 20 ergineefi, riyaaluma 10 ergineefi, riyaaluma 50 ergineefi. Ka qorqoorrollee ijaaruu dadhabde, ka manallee bituufi dadhabde. Guyyaa takka bunaan bitadhu jettee waa gooteef mongoon. Abbaan kee maasi dagate? Haati tee maasi dagatte? Abbeeraan kee maasi dagate? Akaakayyuun kee maasi dagate? Wayitaatti har'a ilmoo keetirraa qabamtee ilmoo tee arabni kararra tabsiiftu. Osoo yakka takkaati hin qabne dalagachuu biyyaa baate bara. Rabbiin socho'aa jedhee bara. Tattaafadhaa jedhee bara. Irratti isinii tumsa jedhe Rabbiin. Xaarattanii bahara keessa baatanii du'a Sumaalee keessa Rabbi isin baasee cinqaa Sumaalee keessa dabartanii osoo karaa Sumaaleetitti isin battashan. Namni meeqa isin biraa baharan nyaatamee Yamanii keessatti cinqaa meeqa gartanii Su'uudi Arabiyaa geettan. Su'uudi Arabiyaa aga geettan dalagattanii maatii keessanii rakkoo kana keessa tara hin jenne achitti biyyatti ergitanii fi nama meeqatu abbaa faadha ofiitii qorqoorroo ijaare. Nama meeqatu maatii isaa nama godhe har'a abbaan keessummaa callise. Jarana nuti Abiyyii falmaa isiniin jedhaan jirru dhiifne hin falminaa. Warri ilmoo Su'uudii qabdu Abiyyii hin falmin. Falmitullee garaa kee keessa falmi. An adii dubbadha jaran. Ilmoo namaatiin hin taphannu, nasbee namaatiin hin taphannu. Ijoollee tana abbaa isaa irraa daa'ima fuudhanii daa'ima abbaa irraa fuudhanii hidhaa jiran. Daa'ima fuudhanii abbarraa walaa badee bar namni jarana ummanni qabaa Su'uudii qabaa duraanii sanii miti. Qabaan amma kaatee qabaa addaati. Kanaafi ummanni akka malee cinqaa keessa galee jira. Ummanni keenya ummanni Su'uudi Arabiyaa dararamee jira, rakkatee jira. Oromoo wallaahi billaahi rabbii dachiifsamii uume kana dubbiin rabbii komiin qabdu malee ani maali nuti Oromoon jedhee gizee garii gaafii uf gaafadha. Wayita ilmaan Oromoo gubbaa kaaftee aga jalaatitti biyya bulchitutti, wayita ilmaan Oromoo aangoo harkaa qabdutti, wayita ilmi abbaa gadaa maasaraa muummee muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu san waliin dha'utti, wayita mootummaan naannoo Oromiyaa ilma Oromoo ta'ee Itoophiyaa waliin dha'utti, wayita ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa Itaamaa Jarshumii ilma Oromoo ta'ee waliin dha'utti, ijoollee teenna Su'uudi Arabiyaa keessa jirtu kibirii dhabde jiran. Waan biraa nuu godhaa isin hin jaan jirru biyyatti deebisaa hiitanii ajjeeftanii rakkoo takkallee hin qabu. Biyya ofiititti namni galee rakkinna hin qabu bar jiran. Har'a mee rakkoo amma jidduu kana argamte argaa hin jiru warri mootummaa. Argaa hin jiru warri mootummaa quban qabdanii. Waan ijoolleen kun itti jirtu quban qabdanii. Jarana ka isin irratti uummata keenyaan tarre yoo uummata keenyaa tarti. Yaa Abiyyi Ahmad, yaa Shimallis Abdiisaa, yaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Wayita har'a miidiyaan Amaaraa waa'ee uummata Amaaraa qofa dubbatu isin ijoollee teennata Su'uudii dubbattu maan dubban? Mee siyaasa keessaayyuu haa baanu ishii rakkoo dhuunfaatu walaa gaafannu. Isin ilmaan Oromooti jedhee xiqqaa guddaan Abiyyi jedhee ijoolleen teenna maqaa Abiyyiitiin xiqqaa guddaan wal ajjeesaa ture. Waltumaa ture. Ijoolleen kaleessa maqaa Abiyyiitiin tumamte. Abdishaa Laggaaroo, Abdishaa Wallaggaa isin jettan har'a eessa jira? Fu'aad Neeymaar har'a eessa jira? Mucaan kun Abiyyi Sagalee ta'an ture umrii isaa guutuu. Maan galchine jira kana? Ani rakkoo irraan qabu. Ijoolleen tuni kaleessa itti fakkaatee Abiyyi deeggaran. Haa deeggaran. Har'a warri kaleessa Abiyyi Ahmadiif jecha tumame. Warri kaleessa Abiyyi Ahmadiif jecha lubbuu fi itti dhabuudhaaf sirraa of duuban deebi'uu wareegama jedhee Abiyyi deeggaraa ture. Ijoolleen sun har'a takkattiin badhee hin jirtu. Maali kun jarana nu kaleessallee hin beeyna. Ani waan takkattiin isiniin jedhu har'a wayita Abiyyi Ahmad Xaqlaay Ministeerii Itoophiyaa ta'etti mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis ta'etti ajajaa waraana waliigala biyyattii Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa Biraanuu Juulaa ta'etti Oromoon miidiyaan Itoophiyaa tokko waa'ee baqattoota Itoophiyaa dabarsuu dadhabuun kuni maal agarsiisa jarana? Oromoo maaltu nu tuffachiise akkatti? Maa akkanatti diqqaanne abbootuma keenya maaltu sin dhibe jarana? Subhaanallah. Jaarraa 21 keessallee abboonni keenya rafaa ka'uu diddanii. Wayita gaafa isin Jawaarii calliftan, gaafa isin Baqqala calliftan, gaafa isin Hamzaa Booranaati calliftan, jara kana callisaan siyaasaa itti calliftan isin hin jenne. Jara kana garaa keessan hin ta'iniif itti calliftan isin hin jenne. Ilma ofii dhaltan hin ta'iniif itti calliftan isin hin jenne. Sheekoleen keenna, jaarsoleen keenna, abbootiin gadaa har'a ilmoo dhaltan ilmoo teessanillee sagaleen taatanii jiran. Nuti hayyoota teennaa kaleessa isin boonnee uummanni kun siyaasa hin barbaadu, siyaasa keessan galchuu jennee abboota warra har'a ijoollee Su'uudii qabdan isin dhiifne. Har'a Xayyiib ilmoo keessanillee gadi baatanii Abiyyi Ahmad
ilmi kiyya ijoollee irraa qabamte daa'ima qaba daa'imni isaa irraa qabame hidhame mucaa kiyya kanaaf ala naa barbaadi ani siyaasa yoo taate ani daa'uudis hin beeku ani jawaaris hin beeku ani baqqalas hin beeku jettanii gadi baatanii tayyib ilmaanuma teessanii illee sagaleen taatanii kuni kaleessa isiniif jedhee hidhame namni na duubatti agartan kuni Hacaaluun Oromiyaadhaaf du'e Jawaar Oromiyaadhaaf hidhame namni Ameerikaa keessatti Minisootaa keessatti akka barbaadetti doolaara Ameerikaa waliin dhahee fataa zanaa jedhee jiraachuu danda'u yaa saba kiyya si waliin rakkadha jedhee biyyatti gale hin gattan hidhaa ol darbitan abbaan gadaa biraa garagale sheekiin biraa garagale qeesiin biraa garagale qeerroo qarree dheessa jirtu itti dhiisa waa'ee siyaasaa ijoollee Su'uudii Arabiyaatitti hime fakkeenya isaa deebinu qa mee amma ijoollee tana ilmaaf abbaa adda baasan jaarsaaf jaartii adda baasan qabaan dhaabbataa hin jiru namni biyya galaa hin jiru ayyib falli maali jedhan falli maali Oromoo ufuma keetii fala kaayi faluma kaayi rabbii jedhi OBN miidiyaa Oromiyaati gamfa Afrikaatiif dalagaa jira Oromoo bakka bu'ee dalaga guyyaa takka waa'ee ijoollee Su'uudii gabaase miidiyaan OBN jechuudha yoo qamadii yookaan arsii dhaqee yookaan baala dhaqee yookaan buna fotoo qamadii fotoo taayyee fotoo abiyyi yoo kana nuu maxxanseen alatti ijoollee matee na Su'uudii rakkachaa jirtu OBN sagalee isinii ta'ee uummata Oromoo yaa saba bal'aa ka abiyyi jaalattu ka abiyyi jibbitu ka abiyyi deeggartu ka jawaar deeggartu ka abiyyi hin jaalanne ka abiyyi jaalattu hundummaan keerra Su'uudii Arabiyaa keessatti as keessa ka dhabamte hin jirtu OBN sagalee sii ta'aa jira mee natti himaa isin har'a Oromoon biyya qabatte gamfa Afrikaatiif deemna jettan yoo har'a ilmaan Oromoo ilma isaa irraa fudhatan Su'uudii keessatti yoo ilma hidhanii abbaa hidhanii ilmoo irraa bole gabbaasanii faranjii uummanni Arabaa ilmoo isii akkana makiina irra gootu gubanni kana caale jira Oromoo tuffatamuun kana caale jira abaarsa qabnaan guutumatti bar jedhan gaafa nuti isinitti himnu siyaasaaf akka jedhamu mucaan kun siyaasaaf akka jedha abiyyiin isinitti hime inee ya abbaatochi bootaan mallisaalleen ya abbaateen abbaateen mililik no inee ya mililik zarno ya Abiy Ahmed inee ya Haile Sillaase zarno inee ya Amaara zarno inaante alaqም inee Oromoo አይደለም ብቻ ነው ምቀረው dhugaa isinii himee fixee jira Abiy Ahmed boota abboota isaatitti namni deebuu barbaadu ilmoon Oromoo takka kabajaan argattan Su'uudii jiraadhu bakka feete jiraadhu rabbiin rahmata siyaa godhu yoo ammoo Abiyyiin akkas hin taane ijoollee tana galchee nutti argisiisu ijoollee teenna ta abbaan irraa qabame ta haati irraa qabamte ta ilmoon irraa qabamte ijoollee ani wanni na gubu kana bicha wallahi billahi anamma isinitti hima mucaafira kiyyaa jechuudha ka siistarii kiyyaa obboleettii tiyya garaa kadeette baatii 5-6 ol hidhaa jira gaafadhaa ijoollee Su'uudii jirtu kumaatama ijoolleen teenna kumaatama mana hidhaa jira takka jaraa sagalee ta'een beeku har'a wanni na aarse wanni natti dhagayame wanni maqaa Abiyyii maqaa Oromoo isinii kaaseef wanni Shimallis Abdiisaa maqaa Oromoo dhahee isinii kaaseef wanni Biraanuu Juulaa dhahee isinii kaaseef Itoophiyaa Oromootu bulchaa jira isinillee akkasumatti beektan Abiyyiin ilma Oromooti jettanii itti amantanii deeggaraa jirtan ijoolleen bilisiginnaa deeggartan har'a Su'uudii keessatti niitii fi dhiirsa addaan baasaa jiran warra bilisiginnaa deeggaruuyyuu jechuu xayyib rakkoo takkallee hin qabu Abiyyiin ilma Oromooti jettanii itti uf kennitaniimi waadaadha jettanii isin gannu jettaniin inni maa isin ganeeshi inni maa isin gane isin Oromoodha miidiyaan Itoophiyaa waa'ee ijoollee Oromoo gabaasuu qaba OBN gabaasuu qaba faanaan gabaasuu qaba osoo Amaara taate hafuuran baafachiisan isiniin jedha dammaqaa mokonnon qaata galche hin tuffatamne nuti bilaasha taane baay'achuun nu miidhe Oromoo Abiyyiin Ahmad matakka nutti nan bisne bar rakkoon inni nu daddalage wallahi rabbiin bichaan nu haa dubbatu argaa jirta waan har'a dalagamaa jiru amma ani kan isiniin jedhu miidiyaan Oromoo akka dandeettanii waan kana ijoollee fidaa ijoollee dhiyeessaa keelloo OMN ijoollee Su'uudii akkanatti affeera abboonni biyya ta'anii ijoollee tana haalaalanii rakkoo ijoolleen Su'uudii keessa jirtu abboon namichi sheekaa kaareeta dheeraa ka Su'uudii keessa dhaabatee silkii qabatee booyu sun ilma dhiiraati bar osoo dullaan tumtee namni sun hin booyu bar osoo kabaltee hin booyu bar osoo uleen luka isaa irratti cabsitee hin booyu bar rakkootu saboochisee bar gara jabummaa mootummaan Itoophiyaa gara itti jabaateetu saboochisee bar dhukkubbii isa dhukkubeetu saboochisee bar ilmoon dhiiraa jetti bar osoo ati akkana boksiin dhooyte osoo ati luka isaa jala dullaan dhooyte cabsite wallahi ittanee obsa malee mimmaan hin buusu dhiirri ilmoon dhiiraa jechuudha akkasitti beeyna dhiira waraanni hin boochifne jechi boochisa jetti Oromoo yoo waa jettu hin beeytu akkasi waraarra mana hidhaa keessa taa'ee booyu kuni gubata qaba ibidda asiitti qaqqabatee oo'i asiitti qaqqabatee
Gubbaa ibidditti gadoo achirraan mana san keessaan bahu waggaa meeqa achi jira? Waggaa 2 qulqulluu. Mee har'a warra biyya galchine jedhan tokko agartanii? Warra har'a mootummaan biyya galche agartanii? Argitanii? Kophee qullaa galte ijoolleen ta'e. Duraan makiinaa ooftee galti. Shaanxaa gommaa lukaa 4 kana dhiibdee lafarra galchiti ijoolleen ta'e dura. Har'a akka ijoolleen ta'e nama hin taane mana hidhaa Su'udii Arabiyaa keessatti dararanii birrii jaraa waan dalagatte achumatti musaarifa facaaftee osoma wayiin bitattu, osoma kaan hin jettu, mallaqa jaraa achi qullaa baatee har'a ijoolleen Finfinneetti gadi duuchan kophee malee galte. Zabana ilmaan Oromoo biyya bulchitu keessatti jechuudha. Zabana ilmaan Oromoo maqaa Oromootiin biyya bulchitutti dhaloonni keenya ijoolleen teenna mana hidhaa keessatti waggaa 3, waggaa 4, waggaa 1 mallaqa isaanii achitti osoo ofirraa waan tokko hin bitatanii rakkoo keessa dabarraa. Osoo qabnu biratti hin duunu jedhanii osoo waciitti ta'an gariin ammoo osoo hin qabne shurxaan irraa qabame. Amma san ijoollee duubaan deemanii saamaa jiru bara. Mana cabsan kana duubaan dhaqanii amma dhageeffannee mallaqa mana shurxaan cabsu hattuun jala deemtee saamteedhaan ijoollee ta'e. Tallaajaa jaraa mana keessa mallaqa jarri manaa qabdu qabeenya isaanii kan mana keessatti jarri bitatte. Ijoolleen beeytanii akkatti jarri mana hajjaratanii kireeffatanii jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti ijoolleen mana tolfattee mana jaraa keessa galti. Wayita poolisiin dhufee keessaa gadi yaasu hattuun jala dhufti. Dargaggeeyyan biyya sanii jechuun ijoolleen waxaatiin kun jala dhufe hillim. Salphina kana ka'u keessa jirra. Oromoo uf laalame isinummaanu. Aan amma dubbii kana siyaasaa fi miti. Nuti nama hin qabnu dhugaa rabbii isinitti himaa. Oromoon nama hin qabu. Oromoon nama hin qabdu ilmaan Oromooti. Osoo nama qabaanne Jawaariidhaan ta'u. Osoo nama qabaanne Baqqalaan hidhaan ta'u. Nama hin qabnu. Osoo nama qabaanne Hamzaan Booranaa hidhaan ta'u nama hin qabnu. Osoo nama qabaanne Daawud Ibsaan ugguramu nama hin qabnu. Osoo nama qabaanne filannoo keessaa baafamnee Izeemaan nutti hin dhiichisu dachii teenya Finfinnee irratti. Ta'ufiitii walqaayitti gadee deeffatanii olaantummaa seeraati jedhanii ilmi isaanii ilmi bootaa abboota isaaniitti isaan deebisuu barbaadu. Abiyyiin Ahmad jechuun dachii isaanii dachii Tigraay irraa fuudhee fi ummanni Amaaraa filannoon keenya nuu kophaadha. Filannoon baranaa ummata Amaaraatiif adda. Sababaa kanarraa nuti lafa keenya deeffanne. Amaarummaa keenya mirkaneessine. Filannoon kun nuuf kophaadha jedhan. Nuti hoo Oromoo. Wanti ati qabdu marti hidhamtee biyya Arabaa keessatti ilmoo irraa guurataa jiran. Biyya Arabaa keessatti daa'imman ijoolleen teenna ifaajjee itti xaaree abbaan guddifate haadhaaf ilma irraa qabanii haadhaaf abbaa irraa qabanii poolisiin kararratti tabsiifti ijoollee daa'imman ilmaan Oromoo jechuudha. Kanuun argin ka miidiyaan as baasanii kaameeraadhaan nutti argisiisin ka abbaafaati cinqamtee gatte ka abbaan gate ka haati gatte ijoollee meeqa? Su'uudiin bar Oromiyaa ta'aa jirti bar. Ummanni keenya hin horaa gaafa kaan shurxaan qalawu. Gariin ammoo karabbi isaa godhee biyya deeffate. Amma sanumattuu gizee kana keessatti waan qabatamaan ija keenyaan argine isin himaa jirra jechuudha. Waan dalagamaa jiru jechuudha. Kanaafi Oromoon nama hin qabu. Nama hin qabu yoo jennu maali? Mootummaa keessaa nama hin qabnudha. Akkamitti nama hin qabne? Mee miidiyaa kamtu rakkoo keessaan dubbate yaa ilmaan Oromoo qaqqaalii? Mee miidiyaa makamtu waa'ee Oromoo dubbataa jira subhaanallah. Miidiyaa makamtu miidiyaa mootummaa keessaa waa'ee ijoollee Suudii dubbataa jira. Argaatuma jiranii. Makiina akkana godhanii karaa mararratti ibidda qabsiisanii wayita akkanatti ijoollee guuran kana argaatuma jiranii. Ka goda keessaa luqqisan, ka jardalii jalaa baasan, ka tallaa jaga fuudhan, ka madaabaraa keessa seenee kiisii fakkaatee zibaala fakkaatee ta'u kiisii afaan irraa bananii keessaa fuudhan. Ka siree jalaa ibaasan, ka firaasha keessa seenee firaasha keessaa fuudhan. Kana mara laalaatuma jirtanii miyaa taa'ee danda'a. Yookaan ammoo nu jala deemtee Feesbuuka keenya nurra uggurta. Yookaan nu jala deemtee waan nu dubbannu ukkaamsita. Tasuudii tana maal argineesi? Ana amma na laaltan, na jala deemtanii na laaltaniifi wayita ijoolleen Su'udii Arabiyaa keessatti shurxaan akkasii olii gadariitu maal dhayitanii hin laalle. Feesbuuka kiyya na jala deemtanii waan an poosti godhu Feesbuuka na adabdu. Akkan uummata kanaa sagalee hin taane na ukkaamsitu. Guyyarraa Feesbuuka narra cuftu. Tayyib akkamii arguu dadhabdan dubbii Su'udii tana. Ilmaan Oromoo kararratti uummanni Arabaa abbaa irraa hidhee haadha irraa hidhee tabsiisu akkamii arguu dadhabdan. Ijoollee teenna u'uu jennee dhumne mootummatti nu iyyaa. Mootummaan kun yoo barbaade biyyan nu galchi waan feete nu godhi. Jettee ijoollee mana hidhaa keessaa dhaamattu. Ilmoon dhiiraa achi dhaabattee mimmaan gannaytu. Maa isinitti mul'anne kun jarana. Maa arguu dadhabdan jarana kana. Odoo biyya maqaa Oromootiin bulchaa jirtan. Oromoon Afrikaafuu deemu osoo jettan. Tanumaanumaaf dadhabdan. Baay'ee namatti dhagahama.
baay'ee na gaddisiise. Kanaaf Oromoo nama hin qabdu. Walumaa galatti abboota keessanii iyya. Miidiyaan Oromoo ijoollee fidaa kallattiidhaan akka dandeessanitti invite godha. OMN akka uummanni biyya ijoollee tana daawwatu. Ijoolleen ay baataniitiin rakkoo keessan himachuu isinirra jira. Warri mana hidhaa jirtan himadhaa rakkoo keessan. Rakkoo akkanaatu jira. Dubartiirra rakkoo akkanaatu gahaa jira. Dhiirarra rakkoo akkanaatu gahaa jira. Uummanni keenya akkana qabamaa jira. Gadi baasaa balbal godhaa himaa. Akkanumaan liivii dhuftanii haasaa biraa osoo hin taane rakkoo keessan qucu. Qabaan akka itti jirtu argaa jirra. Abbaa rabbi hambisu. Warri qabamaa jirtan. Oromoon iyyuu dabarsa. Iyya dabarsaa jiran. Iyya dabarsa. Wanni kun waan jabaate. Dubbiin dubbii jabdu. Akka amma jedhamutti guyyaa torbaatiin torbee tokko. Torbeen tokko guddaa bar jiran. Torbeen tokko guddaa. Torbee takka keessatti shurxaan kun nama meeqa guura jiran. Nama meeqatti guuramuuf deema hidhatti. Kammaan amma qabame isaaba qaba. Ka dhokatu sun eessa dhokataa jira yaa rabbi kiyya. Eessa dhokataa jira. Yaa cinqaa subhanallah. Yoo waa shokok jedhan bara namni cinqame bara manni cinqame bara. Kanaaf dararaa subhanallah cinqaa ajaa'ibaa keessa jirtu ijoollee. Rabbiin isin waliin haa dhaabatu. Rabbiin isin haa tumsu. Wallahi billahi yaaddoofnee jirra. Isin jala yaaddoofnee rabbiin kadhaa. Yoo rabbi jedhe numa galtu. Garuu ilmaan Oromootu biyya bulchaa jirra jenna malee Oromoon uma takka illee waan argate hin qabu yaa ijoollee teenya. Amana. Kana fudhadhaa warri kaleessa Oromoon uma takka waan dhabe hin qabu jettan. Har'a kunoo waan dhabdan argitanii ilmoo sirraa fudhataa jiranii subhanallah. Ilmoo abbarraa fudhataa jiranii. Abbaaf ilmoo adda baasanii ilmoo fi abbaan akka itti jaalatu hin beekna. Rakkoon ammoo waan nama hin goone hin qabdu. Waan nama gaddisiistu. Kanaafi warri Su'udii jirtan warra iqaamaa qabdaniin alatti yoo fuutanillee sila akkam isiniin jenna hin fuudhinaa jaartiin fuudhinaa isiniin jechuuf hin danda'amu ilman dhalchinaa isiniin jechuuf hin danda'amu maaliif kana jedha beetanii biyya san keessatti biyya rakkooti. Har'a waan isinirra gahaa jiru kana yoo itti agartu mee abbaan ilmoo qabdoo gabra rakkatte amma mee bakka ijoollee Su'udii warri amma ijoollee waliin rakkataa jirtan of laalame rakkoo isin keessa jirtan. Namni gugurdaan har'a mana hidhaa keessa jiru sun hin obsa. Ka waggaa lama mee hidhame kun hin obsa. Tayyib warri daa'ima waliin hidhamu maal ta'a jiran? Warri sabiyyii waliin hidhamu kun maal ta'a? Kana maan hassabne isin? Kana yoo laaltu fuudhi biyya Su'udii san natti haafu jetta bakka. Fuudhitiin biyya Su'udiititti fuudhu natti haafu jetta. Dalagadhee galee biyya kiyya fuudha jettee murteessita. Yeroo tokko garuu hin nyaatta, hin dhuuyda. Allahu a'lam. Hin danda'amaaf hin danda'amu rabbitu beeka. Waliigalatti yeroo kana rakkoon si mudatee siqaayii garagaraa keessa seentee shurxaan garana si kaasee fuudhee daa'ima kee waliin hidhatti. Jaartii tee waliin hidhatti. Sanirraan biyyatti sin galcha rachuma teetta. Ima ciifta. Mootummaan Itoophiyaa jira. Sagalee namni sii ta'a. Biyyatti namni si deebisu hin jiru. Baatii takka, baatii lama, baatii sadii, baatii afur. Ima qoxxoratta guyyaa ma qoxxoratta. Sabiyyii kee waliin rakkatte moo rakkan. Nama yaaddessa. Faranjiin hin dhaltu ilmoo. Baay'inaan hin horan isaan ijoollee daa'imman kana akka nama kennaa kanaa miti. Nama cimaa quufaati mara jetteen nama ijoollee lama bichaa qaba. Quufaa kaati jettuun abbaan qabeenyaa kun haftaamiin. Faranjiin adiin kun jechuu bara. Ijoollee lama yoo qabaate guddaa qaba. Nuti amma akka jirru kanatti rakkoo kana keessatti ijoolleen teenya ijoolleen Su'udii yoo nama ijoollee 8 qabu jira. Tokkochi rabbiin shurxaa sirraa haa qabu masiin jennas. Maaliif rakkoodha. Faranjiin asumatti amma cinqaa daa'imman hin danda'an. Daa'imman waa baay'ee barbaadu, waa baay'ee borossosi jira, seeraan guddisuu qabdaa, qabaan daa'ima addaa. Wallaahi dhugaadha bar dubbiin kun. Nu biratti ammoo rakkoo qabu daa'ima dhalchuu malee akkaataan itti ijoollee guddifnu, akkaataa itti daa'ima keenya akka baakkamnu baay'ee wal adda bar. Baay'ee wal adda. Kanaaf nuti bakka ittiin kenninu dhalchuun alatti. Hoodhusitti. Alla qallatti. Guyyaa kaan 8 sagaliin gaadhe. Dhumate. Anfaa 12 lafoo dhalcha jedhee yaadaa jira. Maaliif kana isiniin jedhaa? Kun hojii makeen. Yoo garuu akka uummata biraa, uummata adii, uummata quqqufaa kana laaltu, ijoollee lama qaba kun takkatti hin qabu. Daa'immanuma ijoollee uummata kanniinii tatabsiisan. Maaliif daa'ima jechuun waan guddaadha. Uummata biyyi guddatte kana biratti daa'imman iddoo guddaa qabdi. Iddoo guddaa. Yaani kenna biratti hin beeytanii miree akkaataa nuti ijoollee itti madaallu. Kana rakkoon jiru. Kanaafi yeroo rakkoon akkana dhuftee balbala si dhodhooytu kana
osoo dhalchuu baadhee sin jechisiisu osoo fuudhuu baadhee garuu wayitaa tiiree fuudha malee hafuun anamma azaabii ta'ee wandalaattee yoo ta'e akka fedhannaa godhan na hidhanii waggaa takkan ciisa waggaa laman ciisa u'uu jedhaa Oromoo sagalee naa ta'ii mana dhukkubsadhaa maal jedhaa akiratti yookaa kophaa kiyya waan jiruuf cinqaa ani yaadu lubbuu tiyya qofaaf yaada yoo kophaa jiraadhe jechuudha. Amma bara yaadni warra maatii qabuu fi warri maatii hin qabne wal adda bar jiran ati tokkoffaa daa'ima keetiif yaaddofta yoo si bira jiraates yoo si bira ala jiraates daa'imni kiyya maal keessa jira niitiin tiyya maal keessa jirti akkamitti bulti akkami oolti wayi dubartiif dhiira walii hidhanii hin jiru kun dhiirri kophaa dubartiin kophaa kunillee yaada tokkofa ila laalame rakkoo fuuti kun qabu subhanallah cinqaa bara daa'ima yoo qabaatte daa'imaaf yaaddofta niitii tee walii yoo hidhamte niitii tee kophaa sirraa yoo baasan kanaaf yaaddofta yaaddorraa yaaddoo kanaaf osuma rabbiin murtaahaa godhee bakkumatti yaaddeensi gahee ima fuuteetumaan jireenya kee murteeffattee biyyuma abbaa keetii keessatti osoo rabbi sii dabarse keessattuu biyya akka Suudii kanatti osoo sitti illee hafee siin qocca'uu bara maaliif ati akka achi jiraattu hin beektu akka nama azalaati guyyama takka dhuftee jarattiin piip 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 qacamu alla qallattu siin galchituu mana meedhaa si geettee achuma si birateetti Suudii dabar kun oluma si keettee achuma si birateetti siin galchaan amma kaasuraanni galchanii amma hin jiru bar galchuun amma galchuun hafee jira bar agartee amma galchuun hafee jira wayita akkanaa kana maalumattuutti na oofe jetta fuudhuma kanatti fuuteetu hin dhiifne ijoollee meeqa qabda iqaamaa hin qabdu waraqaa seeraa tokko hin qabdu Allahu akbar cinqaa laalame kana badabboo rakkoon jiru kanaafi rabbiin rahmata isin haa godhu mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa Abiyyi Ahmad sirraayyuu kaasee ijoollee tanaaf furmaata barbaadaa jira warra siyaasaaf jettanii nasbee namaa tabadaa jirtu ijoollee daa'imman Suudiitti qabamanii abbaan irraa qabamee haati irraa qabamtee azzabaaji jirtu warra mana hidhaa keessa waggaa 2 ga'e warra mana hidhaa keessa waggaa 3 ga'ee maraatee cinqamee namnummaan kophaa jiru beelaalaa jiran kammaan kophaa jiru mataa gadhiisaa jira kamaatii qabu maalaa ta'u kaa subhaanallah waan dubbii Suudii kana warri gadi buustanii waan qallaaliin ilaalaa jirtan mootummaan biyyaa seenaa jalaan baatan akka marattuu seenaa jalaan baataniini kun silumaayyuu waan badaadha aboo ummata keessan gara biyyaatti fudhadha ummanni kun ummata Oromooti Oromoo qofaa miti sabaaf sablammii kumaatama wal keessa jira galchaa ummata kenna keessattuu warra faamilii warra maatii qabu daa'imman waliin qabame nama meeqa argine ka ijoollee ofii akkana hammatee wajjiin qabame warra akkasii san galchaa rabbii keessanii jedha imbaasiin Su'uudii Arabiyaa waan biraa yoo dadhabde ijoollee dubartii warra maatii qaban walitti guuraa galcha abbaa achitti hambisa haga rabbi isa dararee gaafa rabbi achi baase haa galu mee homaan isiniin jedhe kanatti yaada daa'immanuma galchaame niitimaa fi ilmoo galchaamee jiran shurxaan Su'uudii dubartitti numa laaftii bar amma yoo zabanni badee wanni marti jijjiiramte maaf ta'e malee daa'imatti garaan jabaattu dubartitti garaan jabaattu kanaaf imbaasiin Su'uudii Arabiyaa waan biraa yoo dadhabdan warra dhiiraa kaleessallee isin kadhataa turre kaleessallee isin booyaa turre jara guyyama rabbi galchaa galani mee amma waan biraan godhina qabaan amma torbee lamaan kana keessatti itti deemaa jiru guyyaa 3-4 kana keessatti itti fufe ijoollee Su'uudii Arabiyaa kamaatiin irraa qabame mee abbamarraa ilmooma irraa galchaa garaan isaa qabbanaa'u jiran mee niitimaa fi ilma isaa fuudhaa biyya deebisaa fi waan guddaa gootanii fi barnamni sun haga jiru seenaa isin jajataa bar galataa isin himataa bar dhiirsoo ilmoo waliin qabamte mee waan biraa dhabaati daa'imuma isaatiif niitii isaa qabaa Itoophiyaatti galchaafi mee jalqaba carraa daa'immanii godha jalqaba carraa dubartii godha dubartii Su'uudii keessatti dararamaa jirtu warra har'a qabame warra kanaan dura dararamaa ture warra waggaa 2 mana hidhaa jiru barbaaddanii gaafattanii maan galchine yoo ammoo yakkamaallee ka jettanii achitti illee ajjeesuu barbaaddan taate biyyatti galcha yakka takkallee hin qabdu ijoolleen tun maatii isaaniitu jira abbaa qabdi haadha qabdi mana hidhaa sanitti maatiin isaanii nyaata haa kennuuf Itoophiyaatti mana hidhaa baay'ee qabdanii bar biyya keessanii galchaa hidha warra yakka itti shakkitan warra yakkamaa jettaniin galchaa Itoophiyattidha abbaa qaba obboleessa qaba fidanii maatiin isaa nyaata dhugaatiin kennaniif waan biraa dhabee biyya ofii keessatti namni hidhame uffata jijjiirata jaran uffata illee taatuun jijjiiratta hidhaa Su'uudiititti uffata akkamii jijjiiratta oo'i kana ijoolleen feestaalaan salaannaa hidhaa artii feestaalaan yaa bilchiginnaa faami nurraa feestaalaan salaataa jirti ijoolleen
yaa ummata hin faamne subhaanallah isin galchaa ijoollee siyaasa keessan filannoon dhufe guyyaa jaattu hafe guyyaa torba hafe maali wanni isin achitti ijoollee darartaniif balaan bada jarana wal jala gadi buuti rakkoo yoo dhuftu walirra dhufti biyya keessaa ummanni keenya rakkate siyaasaaf adda daawun abiyyii jenna siyaasaaf adda gadi baanee abiyyii bilchiginnaa mastigoo jenna har'a kun ijoollee Su'udii Arabiyaatiillee dirqama hiriira ba'u warra Su'udiitiif illee dirqama hiriira ba'u maaluma rabbi nutti ajaje jedha bara ummata siyaasaan hidhamee dararamee dhumaa jiruuf iyyine waggaa tokko addunyatti iyyine amma kun ijoollee Su'udii hambisaan jiran kaan achitti cuqqaalan asiin kaan achitti kun achitti amma kanaaf illee gadi baanee hiriira addunyaa mararratti yaa Oromoo maaluma musiibammaan biyya Itoophiyaa kun أعوذ بالله استغفر الله العظيم وأنا ما قد يسيس والله العظيم وما دب نولي والله اللي جرنا ركود أكمل تسوى أرجنو شال إسول لي دبني أدو أكتر جلال تو شال إسول لين ستين تقول إيه توس بوان إنجرو معلوم إن يامي مكنا كنا ربي نور كاي نما كنا تجين جم متى جبات سبحان الله موتوا ما متى جباتو أكنا أرجم بيكون maal abboona miti qomesi akkana ijaawwalaalee wanni sun waan badaa jiru dhaqqabaa jedhu maal hin jirre yookaan Itoophiyaa Afrikaa foochi taree waa'ee Afrikaasa ummatuma keenya Su'udii maan hin galchine rakkoo guddaa kun wallaahi lasii yaa Oromooti ya baay'ee na yaaddesse baay'ee natti dhagahame amma wanni ani isinii dhaamu silaa saatalaayitii wayii ta'ee abbaaf hawwata ijoollee biraan ga'u haga dandeettanii sheer godha warrummaan feesbuuka dhageeffatullee taatu sagalee kenna kana dhageeffatu wanni godhuu qabu mootummaan kun maatiin ijoollee keessanii sagalee ta'a ijoolleen tun guyyaa takkallee taatu jaran rasiidaalleen osoo waan bitattan osoo waan kaardiilleen guuttattan guyyama takka kaardiin guuttattee waan ati jettullee osoo sii gootee bar jaran ijoolleen tun galata isin biraa qabdi abbootima ijoollee tun jedha baran jiran abbammaan ijoollee Su'udii jirtanii kuni wallahi ijoolleen tun guyyaa takkallee taatu galata isin biraa qabdi mee warri ijoollee Su'udii qabdan hundi keessan har'a ilma ebaluutti hidhameen hin jiru hunda isaa warra Su'udii jedhamu hidhameen beeka akkasitti jiran yoo akkas jenne isinii kalaami dubbiin warri Su'udii jiru hundi isaa qabamaa jira maatiin ilmi kee Su'udii jiru hundi waliigalaa gadi bayaa sagalee ta'aa fi gurratti isin calawu ilmi kiyya hin qabamne ilmi kiyya badhee jira ilmi kiyya akkas jira no ilmi keellee qabamuudhaaf guyyaa eeggata miliqutti jira dheessutti jira gaara bahaa jira goda seenaa jira boolla seenaa jira bakka itti rabbi baasetti bayaa jira gaafa duftee dubbiin irra geettee mi dubbiin ilmoon ta'e ka Su'udii jirtu warra qabame qofa laalin ka qabamuuf deemullee akkasumatti beeytee warra Su'udiidhaa ilma qabdan hundi keessan jarana gadi bayaati Abiyyi Ahmadiin Shimallis Abdiisaatiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijoollee teena nuu galchi maaloo qabamanii jiran ilmi kiyya Su'udii jira ilmi kiyya Su'udii jira gadi bayaa jarana ijoollee teessanii sagalee ta'a galatuma jarri guyyaa takka isinii godhan saniif galatuma jarri isinii godhan saniif kanuti asiin Ameerikatti iyyinuu fi kanuti asiin Awurooppaatti iyyinurra osoo isin achi gadi baatanii Shimallis Abdiisaa ilmaan teena nuu galchi maaloo adaraa jettaniini furmaatatu isinii argamaa jedhee yaadaan yoo isin callistanii ilmaan keessanillee akkuma Jawaariin laaltanii ilmaan keessanillee akkuma Abaa'oo Shaneetiin laaltanii ilmaan keessanillee akkuma juntaa jettanii ijoollee Su'udiitilleen sagalee ta'uu fi qabaattan taate yaa abboota kenna'u falli maali ree falli maali yaa qotee bultoota yaa warra ijoollee teessan biyya Su'udii jirtu hundi keessan tokkummaadhaan gabbayaa kuni siyaasaa miti kuni rakkoo siyaasaatii miti mootummaa yooma siyaasaa iyyuu godhe ati ilma keetii haqa irraa qaba ilmi kun haqa sirraa qaba abbaa dhalche ifaa jechuu deeme nama ta'uu deeme jijjiiramuu deeme hannaaf hin deemne salphinnaaf hin deemne gadi bahii ilma keetii sagalee tayyabbu gadi bahii mootummaa kanaan bilchiginnaa mastigoo hin jedhin daawon bilchiginnaa hin jedhin ilmaan kiyya naa galchi jedhi yaaki sitti himna yoo waan jettullee wallaalte ijoolleen keenya Su'udii keessan rakkachaa jiranii nuu galchii jedhiin gadi bahii dubbima jettanillee isin dhibe Abiyyi mastigoo jechuu miti barkun bilchiginnaa mastigoo miti barkun ilmaan teenya Su'udii dararamaa jirtan nuu galchaa yaa warra biyya jirtan isinitti himaan nam tokko hambisaan jirtu shurxaan kamara hidhaa guute ummanni
kun itti ol dabalamaa jira, kun itti ol guuramaa jira, gurratti sin calaw yaaki. Maaliin manni akkana kaleessa waa'ee Oromoo irratti kadhannee dadhabe. Har'a ilmaanuma keessanillee taatu sagaleen taatanii. Dubbii Oromoo isin kadhannee Oromoon cabe, Oromoon salphate, Finfinnee fudhatamte, Jawaarii dhame, Daawutii dhame, ebaluu badhe, ebaluu salphate. Wow! Sat akka waan Oromoo wanni jedhamu Itoophiyaa keessa hin jirre. Wannummaan Oromoo jedhame akka waan achitti hin dhalatini. Shut up jettanii zim. Har'a wanni isin jedhaa jiru ijoollee keetii sagalee ta'i. Ilma keetii sagalee ta'i. Daa'ima keetii sagalee ta'i. Kuni Jawaarii miti. Kuni Daawudii miti. Kuni Baqqalaa miti. Ilmoo fi dhalchite. Wayi subhaanallah. Akkamitti itti himna uummata kana? Maali jedhan uummanni akkanaa yoo birrii argu habuluk rumicha natsaa allaacha. Wayita birrii argu bararee irratti booksii wal fixan. Ebalu birrii naa erge irratti wal tumtan. Gaafa jarriin akka ta'idhaa keessa azabamtu abbaan ilmarraa qabamee niitiif dhiirsi adda bayeetiin waan ta'u dhabu cim sagalee ta'eef ilma keeti. An ilma Su'uudiin qabu jira osoo achii qabu akka tabar. Jarana kanaafillee isin hidhaafiyyiin. Kanamaafillee hin hidhamanii biyya sanitti. Ilmuma ofiitiillee sagalee ta'u siyaasa ta'e isin biratti. Yaa subhaanallah. Iyyine dadhabne yaake. Wallahi billahi rakkoo guddaa kun subhaanallah. Kanuma wanneen jechuu barbaadu. Biraan nagaya. Erga achitti biyya warra biyyaatitti. Haa dhageeffatan yaaki. Maal abbo kuni? Kaleessa kadhanne dubbii Oromoo irratti. Cech mucaa manaa gadi bayin. Ol deebii manatti. Akkana jedhaniin ijoollee yookiin waa'ee Oromootiif dubbattu. Har'a hoo ishii mucaa kee ka Su'uudiitti qabame. Galchaan jiran. Ilmoon kee fuudhee qaba. Daa'ima qaba. Niitii qaba. Qabame. Maan dubbanneef. Wayituma bal'inaa qofa nama jaalachuu yaa uummata Oromoo isin maali sila? Kanaaf baay'ee na gaddisiise. Rabbi rahmata isinii haa godhu. Wallaahi wanni isinii goonu hin jiru. Yoo danda'ame asillee uummata itti iyyinee hiriira akka isinii godhamuun goona. Ammoo irra caalatti miidiyaan Oromoo kottoonfadhaa iyyaafi. Nutis akkanumatti hin iyyinaaf. Galchaa mootummaan kun ijoollee tana galcha. Galchaa dubbiin dubbii durii miti. Dubbiin tun dubbii jabdu galcha. Galchaa uummata kana. Galchaa biyyatti galchaa hidha guura. Waan biraa dadhabee maatiin ilma ofii biyyatti haa qallabatu jiran. Tishartiillee taatu qayyaratee mana hidhaa keessatti achitti nyaata osoo galgalallee al takka geessee fi maatiin ofii haa geessuuf biyyatti galchaa hidhaa. Abbo wallahi lazim. Jallaa dadhabne jiran. Kamii gaddinee kamii dhiifne. Kamii azzannee. Asiin azzanni. Jiruu miti kun. Jiruun ta ummata Oromoo tuni waattu jira bakka. Waattu jira. Sa'aatii jarri kun ilmaan Oromoo gubbaa qaftee jalaa jirtutti. Abboo hiizee maa sodaattanii rabbi jira. Maaluma jedhee bar maaluma taatan. Maaluma taatan yaa podiyoo. Yookaan isin Oromoon isin caala hin jiru. Yaa warra afaan turjumuu nu qabate subhaanallah. Gan nu dhiisaan jirtan. Warri afaan hiikuudhaaf Oromiyaa seene ummata keenya namoomaa baasaa jira. Namoomaa nu baasaa jirti. Oppodiyoon akkuma isin hin jenne tiraanisleetii afaan Oromoo hiikuudhaan biyya seente malee Oromoo bakka buutee dalaguufi miti. Kaleessa wayyaaneetu cunqurse, wayyaanee jala qaqqabe, wayyaanee ukkaamsee irra taa'e. Har'a yennu ukkaamsaa jira. Abiyyiillee wayyaanee ta'eere. Oromoodhaan jettanii yookaan. Maaliif isin hin dubbanne? Miidiyaan Itoophiyaa tokkochi mee waan keessan dubbatee agartanii? Barka biyya bulchaa jiru Oromoodha bara. Wala wallaahi wanna kana sheemiin na qabu hin jiru. Wallaahi billaahi dhugaa rabbiiti. Isa saalfadhaa bara. Inuma saalfadde. Tokko miskiinni rabbii dubbiin hin gallee fi abbichuma jedha. Maali abbichuma irraa gootan jiran? Yoo inni waan takkasiin godhin maal si fayyada yaa banii Aadam? Yaa ijoollee teenna subhaanallah. Abiyyiin quban hin qabu warra Oromummaa isin jettan kana. Wallaahi billaahi isin arguufa jedhee bar. Isin arguufa jedhee jira. Inni boota isaatiif deemaa jira. Ani bara amma waa mara argee callisaa jira bar. Siyaasa kana akkanatti achi argee filannoo booda waan dhufuudhaaf deemuun argitan. Wanni martiin jijjiirama wanni marti. Alaabaan hin jijjiiramti. Finfinnee maarreen akka jedhu Itoophiyaa takkatti geengoo taana jedhee bar geengoo taana jechuun isaa akka miliiliksanitti abiyyi bar yaadni isaa fagoo bar. Isin har'a nama birii boottan Eltiraa Jibuutiyyuu as deebisuu yaada abiyyi rakkisaatitti. Nama seexaniisi. Kana yoon hasaabni isaa isin waan biraa dhiisa Eltiraa Itoophiyaa jalatti deebisee. Ila argitee akkatti azaana mula. Jibuutii Itoophiyaa jalatti deebisuudha. Geengoo jedhaa jira bar geengoo maal jechuu isaati miliiliki abbaatochi bootaa taarikin malli isaallee kan jedhu kana kayoon isa
dhugaa isinitti mee filannoo kana akkuma jettan kana itti dhiisame filannoo kana itti dhiisanii filannoo kana goonaan alla qallata wanni maran jijjiira wanna mara lola daangaa Suudaanii kan isin jettan kanallee torbee takka dhukkeetti kaase torbee takka namichi dantaa isaatii miti nama ajjeesuu irratti achi si oofee waraana si fixuu irratti amma waan biraa keessa naasofnu dubbii ijoollee Su'udii Arabiyaa tanumaa itti dabalee wanni jechuu barbaadu mee yoo ajala jiraattan ijoolleen Su'udii lakkoofsa ergaa yoo dhageessise yaada isinirraa fuudhee waan achitti deemaa jiru waan jiru nuuf himtanii lakkoofsa tokko tokko tuqaa osoo ammoo isinirraan fuudhiin hin duratti intarneeta keessa warri intarneetni keessan sirriitti dalagu invaayit isin godhaa waan keessa jirtanii fi qabaan akkamitti akka deemaa jiruu fi qabaan jabaate moo hin jabaanne waan jedhu kana yaada keessanii osoo gaariidha beektanii maali kaanni keessan argaa jiru koomantii keessan tubadina jala maali nama tokko cennaa barreessaara koomantii kana mulu wallahi ajaa'ib amma sirraa'ee jira Ustaaz Ahmadiin Jabal filannoo keessaa uf baasanii jiranii filannoon qaraayyuu filannoo dharaati filannoon hin jiru filannoo dimokiraatawaa filannoo haqa qabeessa jedha Abiyyiin Ahmad garuu filannoo haqa qabeessa ta'uu maaltu beeke akkamitti haqa qabeessa ta'e ka jedhu kana Ustaaz Ahmadiin Jabal galatooma baga dhugaa argitanii dhugaa keessan qabattanii filannoo keessaa baatanii yoo keessatti illee hirmaattan homaa isiniin fayyadu yoo keessaa illee baatan homaa isiniin fayyadu wanni jijjiiramu hin jiru kanumaaf filannoo amma godhamaa jiru hiikkan qabu waan ta'eef maraafuu inshaallah gujiin keessa waan isin gootan waan baay'ee boonsaadha galatooma filannoo kana keessaa bahuu keessaniif isinumaan jenna wanti biraa wanni jedhamullee hin jiru dhugaan kanuma isiniin jedha warri maama ergaa artan martis keessanuu Su'udiidha Inshallah bismillah jenne ka abu maal abboo waan dalagame sila maal inni sila rakkoon kun marti feesbuukni akkam tattee barreeffamni jedhana xixiqqishaatee na bira dhufe walla ajaa'iba akka isin affeeroo akka hin dandeenye godhanii beelaalaa jira maali sila أعوذ بالله سلكي ملومة فورجي دي تاتي بتبو أعوذ بالله الله أكبر الله أكبر بريفما كان تكدت شاسني بريفما كومنتي واني سين بريسني لا بيتي كان تيرس يو ناسي سيرة تچرو كوش انجرو ميكو هيا لا يو نايشري إن شاء الله بسم الله يا أوروموتي واتك بركة ندبنا نقولوا يا دوبرة والله بالله وارث نجايبو يا أمة أورومو سبحان الله أما ميلا على فيسبوك كي جسوار كتاني برا فما ما مسكين شتي كودا سنو ما نجي قارون نندا مخاسين تمولا تنافكاتا برا فما كوبي واني أسيتي برا وان ميچيچي وهي تينا تمولا تكومانتين كيسر سعودي عربية جرا والله سي أرجع رابر نما hundaa fuusini erga sila nadi harar inuma yu akkana tu akka akka waan calliseetu masilkii biraatiin haasa'aa jiru argite indalagu wanni waan takka subhanallah maal abboo kun marti bismillah qul huwallahu ahad allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad istakalamu kay ko tikara asilille bechi wallahi billahi la dide yagi inuma gadi tuqamu bar kobantii namaa sila gattu qeetu namni akkana bilookii nama godhaabi hin tuqamu akkasumattuu naan tuqamu osoo amma abbaa fedhe bilookii godhuu barbaade hin godhamu a'uudhu billah dideera wallahi dideera Allah dhagama jedhi bakka silkiin akkanuma yoo ati goote waa takka fi iskiriinii dhaar hin dalagu waa takka dalageechi bismillah دلق يا بوجي دلق قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دي والله دي جرا فاتحه اللي تقراري دد دي والله
wallahi nan arrabsina ma mal balleesina arrabsitan sagalee ijoollee suudii yoo ta'an illee arrabfamanii isin kun illee arraba qabaaree jara rabbii jedha kan duraan nu arrabsitan hin ga'u har'a illee taatu riftiin hin jiru ree har'a waan badaa naasofne waa'ee siyaasaa keessa hin jiru bar ani bar hundaafuu sagalee ta'a wallahi warra biyyi deeggarullee akka isin nagaan galtan barbaadan malifii nama baay'ee qabamaa jira miti marti isaatu lubbuun akka wayita badhe eeyyanii sanii miti aboo didee jira ummata oromoo qaqqaalii hordoftoota keenya daawwattoota keenya feesbuuka kana sheer godhaa ilaa guddisaa jechuuf illee yoo baabuu an qabu yoo guddate illee jarri kichuma kutti kanumaa waan ani isinin jechuu barbaadu ka wallahi hin didee dhugaa rabbiititti gaduma naantu qabu koomantiin keessan hagana dachaasan koomantiin mul'atu buxuuxii kana godhanii koomantii bututii kana godhanii na jala kan naqa yoo ana sii gattu kun dalagu silkii hin dalagu marshii itti jijjiiruu dharee lakkoofsa tokko irratti marshii illee itti jijjiiree dadhabee hin jiru wallahi marshiin jijjiiramu marshii jijjiiruudhaan yoo guutuma liiviidhaa bahee jijjiire malee yaada keessan isinirraa fuudhuu barbaadaa intarneeta guuttadhee carraa isinii kennuu yaadee ture na of kolchaa ammoo rabbiin isinii haa salphisuu rakkoo maraa rabbi isinii haa laffisuu mootummaa zaalima kana rabbi garaa isinii laafisee nagaan biyyatti isin haa deebisu rabbiin nagayaan biyya keessanii isin galchee yoo hidhamtanillee biyya abbaa keessanii irra hidhamaa abbaaf haati keessan obboleeyyan keessan ijaan isin arganii mana hidhaatiitti nyaata yoo isinii keessan kabajaan san caale hin jiru jiran biyya ambaa keessatti namni waan takka argachuu hin danda'u kanaafi kanuma isiniin jenna didee jira warri amma nu arrabsitanillee bar bilookii isin godhuu hin dandeenyu warra carraa qabdanii mirga qabdanirra nu arrabsu osoo amma nu arrabsitanillee bilookii isin godhuu hin dandeenyu akkasii nagaan jedhaa galatoomaa fayyaataa ulfaadha